Daawwattoota keenya walitti deebinee irraa ammasii garka fuunee booda nu wajjin turaasiniin jenna. Mee amma garri kibba Oromiyaa kun Booranni Gujiin lafa aadaan itti hafe aadaan sirna gadaayyuu laftinni akka fakkeenyaatti itti ka'u keessaa Gujii Booranni isaan hangafa. Kana jechuun immoo sirni gadaa jira jechuun duudhaan jira, safuun jira, aadaan jira jechuudha. Maaliif sirna gadaatiin gaafa bultu wantoonni kun hunduun eegamu achi keessatti waan ta'eef. Wal kabajuun, wal ulfeessuun, wal safeeffachuun kun jira. Ammasiin iddootti dhalattan, iddoo lafa aadaa sanarraa godaantanii gara magaalaatti galtaniittu. Magaalaa gaafa dhuftan immoo jiruuf jireenyi akka iddoo sanaa miti ni jijjiirama kun beekamaadha. Addunyaadhumatu akkasi. Safuu aadaa kabaja achi jiru sana qabattanii gara magaalaa gaafa dhuftan akkaataan isin ittiin orma barsiiftanii orma wajjin aadaa sana barsiiftanii waliin jiraattan jira moo aadaa qabattanii gara magaalaa dhuftan sana ittuma dhiistaniitu kan magaalaa fudhattanii ittiin jiraattu. Mee kun akkamii akkatti yoo irra keessa isaa laallu qoosaa fakkaata garuu immoo gaaffii qabu waan ta'eef hankaasa. Dansaadha. Akkuma ati kaaste dhugaadha. Lafti gara Gujiitiif Booranaa safuun duudhaan hin jira. Mammaaksi Gujii tokko immoo waan jedhu iltillee yoo baddee addee ilaan baddu jedha. Kana jechuun nuti gara magaalaatti dhufnee jireenya hawaasummaatiin dhimma jireenyaatiin haa jiraannu malee aadaan keenya safuun keenya achitti hafne numa faana jira. Fakkeenyaaf as magaaluma Adaamaa keessa jiraannu kanatti akka aadaatti maan namni nurraa barata maan nurraa hubata kan jennu tokkoffaa akka Gujiitti daa'imni xiqqaan tokko dargaggeessas yoo ta'e nama guddaa isa dursu nama abbaa haadha ta'uuf dura Gujiin bisaan hin bu'u. Lammaffaan ammoo konkolaatuma amma ittiin deemnu kana taaksisaa ta'u karaa dheeraas yeroo deemnu namni guddaan dhaabateeru namni xiqqaan hin taa'u. Kana jechuun Gujiin gaafa lallabatu abbaa dhaga'i haadha dhaga'i hin jiraattaadha. Kana waan ta'eef nuti magaala kanatti yeroo jiraannu keessatti tokkoffaan namni akka nurraa hubatuu fi nama yoo itti dhufne nagaasa gaafanna. Aadaa Gujii keessa inni tokko isa kana safuun Gujii keessa jiru. Gujii bira yoo dhaqxe ganama lafa nama si beekus ta'ee nama si hin beekne yoo walitti dhufte nagaa bultanii lafti nagaa akkam eessa deemta? Namni sun rakkatee deemaa jira ta'uu danda'a. Kanaaf nutis akkasii godhiisa jirra hamma danda'ametti. Lammaffaa immoo iddoon nuti amma ittiin barannu giddugalli aadaa fi artii Oromiyaa kan damee Adaamaa kun sagantaawwan garaagaraa qaba. Fakkeenyaaf dilbata darbee torbaan har'aa kana jechuudha. Sagantaan aadaa fi wal baruu barattootaa gaggeeffamee ture. Achirrattis waan lallabanne qabna, waan dubbanne qabna. Kanaaf kana jechuun kiyyamaani yeroo ammaa kana aadaan keenya gara ammayyaatti jijjiirame kan qara fayyaa ture kan qara ayyaantummaa qabu sun ayyaantummaa dhabee aadaa biyya abbaa qabduun akka booji'amu ta'aa jira. Fakkeenyaaf uffatumaan amma nuti uffannu kun uffata aadaa fayyaalessa. Uffata aadaa kana gara ammayyaatti jijjiiruu waan dansaa ta'e inni sun immoo aadaa keenya ibsaa kan jedhu gaaffii isaa guddaadha waan ta'eef tokko nuti as keessatti kabaja namaa qabna. Aadaa keenya achitti dagannee hidhunne nama yotti dhufnu nagaa gaafanne baalli isaa gaafanna garam deemtaan isaa rakkateera yoo ta'e bulchuudhaaf beelodhee deema yoo inni jedhu ta'e waan qabnu nyaachisuudhaaf aadaa akkasiin godhaan jirra. Iddoo itti dhalanneerra yookaan immoo aadaan jiraanneerra achitti aadaan jiraannee gara magaalaa kana immoo yoo dhufnu waan qabnu san achitti dhiisnee adoon ta'e ne qabannee godaanne. Dan akka dhuunfaatitti nuti waan achi baranne waan ta'eef waan san asilleetti hin tarkaanfachiisna. Sagantaalee dhagganne adda addaatitti immoo aadaa keenya ni calaqqisiisna. Uffatarraa kaasee bifa artiitiin bifa adda addaatiin hin calaqqisiisna. Achitti dhiisnee hin dhufne. Asittillee ibsiisaa jirra jechuudha. Gaaffii bareedaadha. Gaaffiin kun gaaffii barnoota kennuudha. An fakkeenyaaf ufumarraa ka'uun nama uffata aadaa uffadheen jira. Uffata aadaa uffadhee jira waan gaafa jedhu lafumaa ka'eeti miti. Waan keessa kiyyaan uffadhee fi gubbatti narratti mul'ataa jira. Ani gaafa Gujii irraa bahee as ogummaa fiilmii meekingii barachuuf dhufu jalqabumaa aadaa kiyya achitti dhiisee dhufee miti.
yookiin wanti aadaa jedhamu kuni waan namni irratti walii galee waan keessa isaa jiru eenyummaadha waan jireenya isaatiin wal makate waan ta'eef akka wayaatti waan baafnee achitti dhiisnee biraa deemnu miti. Aadaa keenya jechuun fakkeenyaaf asitti dhufnee aadaa keenya nutiin calaqqisiisna, mul'isna, uffata uffannee ni deemna. Kana jechuun ammoo aadaan waan yeroo tokko lafa kaa'amee yeroo tokko deebi'ee ol ka'uu miti. Aadaan keessuma keenya jira. Asi gaafa ammoo aadaa kanaan wal qabatee jiruuf jireenya yookiin hariiroo hawaasummaa nuti namoota wajjin qabnu ilaallee akka Gujii akka Booranaatti jechuudha. Waa'ee aadaa kun baay'ee beekamaadha. Gujiin gaafa ati beelotte nama si nyaachisu, gaafa ati ammoo rakkattee gara isaa dhuftee nama siree ofii irraa ka'ee ofii lafa bulee siree irra si bulchu, nama gaafa ati dheebottee bishaan gaafatte aanan siif kennuudha. Kanaafuu Gujiin safuu aadaa akkanaa qaba wanti asis dhufne jechuudha. Nan yaadadha dhugaa waan hedduutti jira. Namni yoo rakkatee yoo beelotee jiraate garuu tarii namni namarra darbu akka wayiitti ilaaluu danda'a. Nuti garuu waan achiisan qabannee dhufnee jirra. Waan gadi qabannee dhufne sani gaafa namni rakkates waan qabnu nama gargaaraa aadaa wal gargaarsaa sana ammas lafa hin kenne akkuma sana ammoo wal jajjabeessuu fi waa'ee aadaa kana irratti akkam akka hojjechuu qabnu dhaloota kana akkam sheep akka godhuu jirru ammas ogummaa amma barachaa jirru kanaani qophii hedduu hin qaqqabna jireenya keenyan jechuudha. Waan hedduu sheeppiin goona dhaloota kanas. Aadaan kunis akka inni sirriitti lafa qabatee dhaloonni yoo naannoo jiraachaa turanii dhiisanii gaafa deebanullee aadaa isaanii akka uffataatti akka kafanaatti ofirraa baafatanii akka isaan hin deemne gochuu irratti gorsaanis ta'e immoo waan hundaanuu fakkeenyummaadhaan adda duree taanee akka jiraannu barbaanna kun fedhii keenya. Har'a kan walitti nu qabee akka waliin haasofnu nu taasise waa'ee hojii abbaa gadaa duraanii Gujii Dr. Kabajaa Yuuba Aagaa Xeenxanooti. Faawundeeshiniin isaanii dilbata dabarsaa yeroo kanatti hundaa'eera. Faawundeeshiniin kun gara fuulduraatti hojiiwwan gurguddaa hojjetanii abdanna. Mee faawundeeshinii kana qabatanii deemuuf iyyuu ga'een dargaggootaa immoo iddoo olaanaa qaba. Akka waliigalaatti dargaggoota Gujii irraa maaltu eegama jettanii yaaddume? Tokko duudhaan akka eegamu gochuuf, safuun akka eegamu gochuuf, sirni gadaa akka beekamu gochuuf, akka hawaasni ittiin bulu akka kabaju gochuuf dargaggoota akka keessanii kanarraa maaltu eegama jettanii yaaddume? Tole yeroo isaaniitti aadaa uummata Gujii akka ifee dagaaga godhaniiru. Yeroon suniif yeroon ammaa immoo tokkoo miti. Yeroo har'aa kanaa dargaggeessi carraa guddaan qaba. Gaafa Yuubi abbaan gadaa Aagaa Xeenxanoo baalli isaanii gadaa isaaniitti lafa kana bulchanu guddinni teknooloojii kunis akkas hin turre. Haalli diinagdeen bara sanis akkas hin turre, jireenyi hawaasummaa uummata kanas akkas hin turre. Fakkeenyaaf yeroo sanitti isaan sadarkaa barnoota bara sanitti ittiin barataneen qaama mootummaa hanga naannoo jiruun walii galanii hojii guddaa hojjetaniiru. Fakkeenyaaf bara gadaa isaaniitti godinni Gujii godina Gujii ta'ee kan hundeeffame. Achiin dura godinni Gujii Booranaan bulaan ture. Qabsoo siyaasaa guddaas hagas nama taasise. Amma wanti nurraa eegamu maani akka carraa ta'e yeroo isaaniitti hojii dansaa akkasii hojjetanii akka jaallatamanuuf akka maqaan isaanii ka'uuf hojjetaniiru. Kanurraa eegamu inni tokkoffaan Aagaan Xeenxanoo uummata kana duratti maal in jaalatame gaaffii jedhurraa yoo kaane tokko aadaa uummata kanaa kabaje. Dargaggeessu wanni inni irraa eegamu anaa fi dargaggoota biraa jiranuufis kan kaasuu barbaadu maani imaanaa isaa guddaan nuti lafa qabsiisuu qabnu aadaa uummata kanaa tokkoffaa aadaa jiruuf jireenya lammaffaa aadaa yookaan sirna fuudhaa fi heerumaa kan namni baalli isaa qorate namni kun maal naa ta'a jedhee kan wal fuudhu aadaan sun akka lafa qabatu gochuudha. Inni lammaffaan ammoo sabaaf sablammoota biraa birattis Aagaan Xeenxanoo jaallatama qaba. Fakkeenyaaf Gujii keessa uummati Burjii jira, uummati Garreen jira, uummati Gedoo jira, uummati Sidaamaa jira, uummati Walaayittaan jira, Amaarti, Tigreen sabiif sablammoonni biraa jira. Isa biratti yeroo san lakki
an abbaa gadaa gujiiti dhimmi na laallatus dhimma gujiiti jedhee hin beeku. Ka'an uumadhes ta'e ka'an guddifadhe marti isaa namnii fi bineensi hundi qabeenya kiyya ilma kiyyaadha. Kanaaf dargaggootarraa wanni eegamu maal? Dhiphummaa gandummaadhaan osoo addaan waliin qoodin akka aagaan xeenxanoo sabaa fi sablammoota kana kabajee bulchee ture saban wajjin jiru birattis dhugumaadha. Aagaan xeenxanoo abbaa gadaa gujii nama sammuu isaa badhaadha. Uummati inni yeroo san geggeessaa ture sunis badhaadha akka jedhanuuf dhiphummaaf gandummaa dhiinyee sabaaf sablammoota inni dhiisee addunyaa kanarraa deeme san wajjin jaalalaan jiraachuudha. Faawundeeshiniin amma dhaabbate kuni akka namni irraa baratudha. Fakkeenyaaf daa'imni bor an uumachuu danda'u kaati uumachuu danda'u ka'een uumachuu danda'u aagaa xeenxanoo yoo nurraa dhaga'an malee homaan beekan. Okay, namni kun nama akkasii ture ada jedhee dhaloonni boru akka baruufis faawundeeshinii kanarratti abbaa taane gama diinagdeetiinis wanti hojjetamu yoo jiraate ofirraa kaane uummata kana kakaanyee dhugaa jiru itti dubbanne aagaan xeenxanoo wanni inni nu kennee addunyaa kanarraa deeme kanaa jennee uummata kanas lafa qabsiinne adda durummaadhaan hojii kana keessatti hirmaachuudha kan jedhuun qaba. Meeshaatti isaa kennamu. Yoo abbaan gadaa aagaa xeenxanoo gootni aadaa kunniin aarsaa hedduu kaffalaniiti aadaa keenya kana kabachiisanii nuuf bulchan. Yeroo isaanii sanitti addee haalli mijaa'aan hin jirrettidha aadaa kana qabatanii kan nuuf dhufan. Iddoo konkolaataan hin jirretti miilaan deemanii akkasumas iddoo kopheen hin jirretti miilaan deemanii akkas aarsaa kaffalaniiti. Nuti ammoo warra isaan aarsaa kaffalanii seenaa nuuf dabarsan kana warra seenaa nyaatu odoo hin taane seenaa isaanii kana qabanneeti warra seenaa hojjetu ta'uu qabna. Kun ammoo kata'u yoomidha tokkoomnee tokkummaadhaan itti hojjechuu miidiyaalee garaagaraa irratti itti hojjechuudhaan inni barreessu barreeffama isaatiin inni qorannoo gaggeessu qorannoo isaatiin akkasumas ammoo safuu lallaba isaan nuuf dabarsan san hojiitti hiikuudhaan akkasitti kabachiisuu dandeenya. Jalqabumaa gaafa dargaggoota irraa maaltu eegama jedhu ana gammachuu guddatti natti dhagama ergaa kana dabarsuu kootii fi fakkeenyaaf gaafa faawundeeshin isaanii har'a dhaabatu kana akka malee gammachuu guddaa keessan jiraani. Sababbiin isaa dursamee faawundeeshinii kanaaf tumsa godhuun dura waan lama giddu galeessa godhadhee dubbachuu barbaada. Akka gujiitti dargaggoo gujiirraa maaltu ergama akka Oromiyaa guutuutti hoo maaltu ergama waan jedhu dubbachuun barbaada. Kanaafuu dura faawundeeshin jechi jennu kun jira. Yaada bu'aa yookiin firii yaada ilma namaati namattu yaada waan yaadametti gara dhaabbataatti gara hundeeffama tokkootti dhufa. Kanaafuu faawundeeshiniin it is an idea, principle and fact. Waan kana wantoonni kun tokkummaan isaanii faawundeeshinii ta'a walitti dhufee jechuudha. Kanaafuu inni biraa ammoo faawundeeshiniin organizationidha. Organizationiin kun ammoo jira dhaloota sappoortii godhuufi malee waan biraatiif miti kan inni dhaabatu. Wayin Dooktor Kabajaa Yuubni aagaan xeenxanoo isaani amma boqatanii jiru. Garuu ammoo wanti kun seenaa yaadannoo isaas ta'a. Kan inni hundeeffamuus ammoo dhaloota bira dhaabachuuf. Kanaafuu ani ammoo dargaggoo gujiitiin wanti ani jedhuu barbaadu yoo jiraate dhaabbanni kun yookiin faawundeeshiniin kun kan inni dhaabatuu fi lammii bira dhaabbachuuf kan inni hundeeffamuu fi dargaggoota dhaloota waa'ee aadaa beeksisuu irratti gama kamiinuyyuu dhaloota kana sheeppi godhee qaree baasuu irratti qooda fudhachuuf kan inni dhaabatu. Gaafa kana jedhu faawundeeshinii kana dhaabuu fi nurraa hoo maaltu eegama isa jedhuufi ammoo yaada irraa kaasee hamma qarshii inni ittiin dhaabatus ta'uu danda'a ittiin deeggaramus ta'uu danda'a waan kana hundaanuyyuu gahee isaanii taphachuu qabu qooda isaanii fudhachuu qabu wanni waan lafaa ka'anii
har'a qofa odeemsinee biraa deemnu miti waan dhaloota bira dhaabbatu kan ittiin dhaloota sappoorti goonu kan ittiin dhaloota qarru akka Oromiyaa guutuutti ammoo dargaggoo Oromooti Oromiyaatiif dabarsuu wanti nan barbaadu Doktori kabajaa Yuub Aagaa Xanxanoo kan inni addunyaatti beeksise gadaa Gujii qofaa miti uummata Gujii qofaa miti Oromiyaa guutuudha Oromoo bakka bu'eeti isaan sibiila alaabaan Oromoo irratti fannifameedha waa'ee Oromoo addunyaatti beeksisani kanaafuu dargaggoon Oromiyaa akkasumas ammoo xiqqaa fi guddaan Oromoo Oromiyaa keessa jiraatu ta'immoo ka ala jiraatu ta'immoo waan kana irratti tumsa godhuu qabu gama kamiinuu bira dhaabbachuu qabu guddisuu qabu dhaabbata isaaniiti kan inni dhaabbatu isaanuma sappoorti godhuufi malee waan biraati miti kanaafuu akka gama kootti bakka bira dhaabbachuu qabuun jedhaan. Galatoomii mee ammas gara qophii ittaanutti dabarra daawwattoota keenya qophiin ittaanu qophii yeroo bunaati qophii yeroo bunaa wajjin turaa walitti deebina siniin jenna gidduuttis sirba dhangaa filanne sin affeerra turtii gaarii siniin jenna.